Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa misooma saatalaayitii sadaffaa biyyoolessaa irratti tajaajila gorsaa kennuuf Inistituutii Saayinsii Hawaa fi Ji'oospaashaalaa Itoophiyaa wajjin waliigaltee mallatteesse. Hooggantoonni olaanoon fi beektonni dhimmi ilaallatu dhaabbilee lamaanii saganticha irratti argamaniiru. Daayirektarri olaanaan Inistituutii Saayinsii Hawaa fi Ji'oospaashaalaa biyyoolessaa obbo Abdiisaa Ilmaa fi pirezidaantiin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa waliigalticha mallattoo mirkaneessaniiru. Ergama addaa akka biyyaatti kenname bu'uureffatuun wiirtulee qorannoo 8 gurmaa'aniin qorannoowwan gochatti jijjiiraman taasisuu fi tajaajila gorsaa sadarkaa naannoo fi biyyaatti kennuun hojiilee bu'aa fidan raawwataa jirraa jedhan pirezidaantiin Yuunivarsiitichaa Dr. Lammii Guutaa. Wiirtuu qorannoo teekinooloojii hawaatiin sochii damicha kalaqaan deeggaruu taasifame madditti humna namaa gahoomee horachuuf beektonni Yuunivarsiitichaa biyya Kooriyaatti barnoota digirii sadaffaa akka hordofan taasisuun kanneen xumuran biyyatti deebi'uun tajaajila eegaluu kaasan. Waliigalteen mallattaa'e kunis muuxannoo fi qabeenya humna namaa damichaan ዩኒቨርሲቲዎች ወራቴ bu'uura taasifachuu eeran የሰው ኃይል ከመገንባት አኳያ ገመ ደንዴቲ humna namaa cimsuutiin hojii hojjetameen waliigaltee Inistituutii Teekinooloojii Iwuroospesii Kooriyaa jedhamu wajjin taasifameen beektotni yuunivarsiitichaa 5 biyya Kooriyaatti yuunivarsiitii Saayin Teekinooloojii dhaabbata jedhamutti barachuun gariin isaanii xumuruun tajaajila kennuu eegalaniiru. የጨረሱበት ሁኔታና በመንግስት ስፖንሰር የሆኑበት ሁኔታ ነው ያለው። ፕሬዝዳንት ኢታናን ዲሞታ ቆራኖ ጨውምሰ ቴክኖሎጂ ፊ ተጃጅላ ዋሳ ዩኒቨርሲቲቻ ዶክተር አለሙ ዲሳሳ ገሜሳኒቲን ወሊገልቲቺ ሚሶማ ሳተላይቲ ሰደፋ ቢየቲ ዳብሌ ቢያ አላቲ ራወታም ከኡምሳ ያዳፊ ቦጫ ኢራ ኤገሌ አንገ ሚሶምሱን ገርሃዋት ኤርጉቲ ተጃጅላ ጎርሳ ከኑ ኦፍ ኬሰት አመታ ጅራን ፕሮጀክቲን ኩኒ ወጎተ ለማንቱራ ወጎተ ለማን ኦፍ ኬሰት ጥሙሮ መጀደሜት ያደማ kan inni jalqabu ekspertoonni keenya jalqabarra sanada caarataa san qopheessurraa teeknikalii deeggarurraa kan jalqaban jechuudha. Isarraa kaasee teeknikal proposal yookaan immoo caarataa sanada oomisha saatalaayitii kanaaf qophaa'e kana gamaagamanii mirkaneessurraan jalqabee haga saatalaayitiin kun oomishamtee hawaatti gadhiifamutti laawunching sarviisir testing kana hunda dabalatee duuka jiru jechuudha. Duuka jiru isa kanan waggoota lama keessatti kan fudhatu jechuudha yeroon isa piroojeektichaa. Kun waliigalatti gara qarshii miliyoona kan 22 oliiti. Kun immoo gama biraan yuunivarsiitichi muuxannoo caalu akka gabbifatu taasisaa ibsan. Hojiin ekspertoonni keenya hojjetan kun bu'aa lama nuu qaba. tokkoffaa humna keenya dabalachaa deemna muuxannoo keenya dabalachaa deemna booda saatalaayitii kana booda fuulduratti humnuma keenyan odoo biyyoota biraatirraa baasiin jechuudha baasiidhaan bituu odoo hin ta'in biyyuma keenya keessatti humna keenyan oomishuudhaaf saatalaayitii oomishnee hawaatti gadhiisuudhaaf muuxannoo baay'ee murteessaadha jechuudha yuunivarsiitii keenyaaf. Daayirektarri Inistituutii Saayinsii Hawaa fi Ji'oospaashaalaa Itoophiyaa obbo Abdiisaa Ilmaa hojichi misooma saatalaayitii biyyattii adeemsumaan ammayyeessuu madditti mul'ata gara fuula duraatti beekumsa biyya keessaa misoomsuu qabame muuxannoonii fi cimsa dandeettii teekinooloojiitiin deeggaruu irrattis gahee olaanaa qabaa jedhan. የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ካቋቋማቸው የልቀት ማዕከላት አንደኛው የስፔስ ቴክኖሎጂን የሚመለከት የልቀት ማዕከል ነው። ይሄን ልቀት ማዕከል ከመገንባት ጎን ለጎን እንደዚሁ ከሰው ኃይል ልማት hojii gorsaa kana yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaatiif kennuu wayita yaannu beektotni yuunivarsiitichaa damee kanaan eebbifaman hayyoota Itoophiyaa biyyoota biroo jiran wajjin ta'uun misooma saatalaayitii kanarratti gorsaan yoo hirmaatan waloon bu'aa fiduu ni dandeenya akkasumas humni dandeettii teekinooloojii biyyattii ni cima jenneeti kana dhugoomsuuf bu'uurri kaa'amuu isaattis baay'ee gammachuu qabna. በቅተናል በጣም ደስተኞች ነን። ኢትዮጵያን ሳተላይት ሺ ጀልቀባ ኢቲአርኤስኤስ ዋን jedhamtu bara 2012 gara hawaatti erguun ni yaadatama.